Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota khiyyaa bakka jirtanitti nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isinin jecha. Arragaa sagantaa addaa qabannee isin dhiyaannee jirra. Sagantaan keenya ka addaa arraan tanaa dhimma ummata keenya ummata Oromoo Walloo irraa dubbachuu deemna jechuudha. Maal irraa dubbatta jechuun keenya oolu obsaan dhaggeeffadhu jechuudha. Maaliif waan furmaataa qaban yaada furmaatatiin dhufna jechuudha. Haga ta'eefu iyyuu osoo hin taane maaltu ummata keenya kanaaf furmaata waan jedhu irratti silaa yoo xiyyeeffannee hedduu bareeddudha. An akka nama tokkotti ummata keenya kanaaf maaltu furmaata yoo jettan taate furmaanni ummata keenyaa waa lama. Waa lama bicha. Lamaani tokko ummanni kuni wani dhumaa jiraniif Oromummaa Islaamummaa lamaan kanaaf dhufan jechuudha. Lamaanuma kanaaf dhuman irra guddaan Oromummaa isaaniitiif dhuman jechuudha. Maaltu furmaata waan jedhuuf ummanni kuni diinni ilmaan nafxanyaan kuni bara baraan ajjeesuu saamuu qeerraa buqqisuu hin dhiiftu. Abadan hin dhiiftu. Kanaaf ummanni kuni naannoo if dandeesse tahanii jiraatu. Yoo sanin ta'u ta'e naannoo Oromiyaa jalatti galu. Lamaan kana achi furmaanni tokkollee hin jiru jechuudha. Lamaan kana achitti furmaanni tokkolleen hin jiru ummata saniif yoo dhumaatii taate malee osumas gubbaa walloo jennee boonyu osoo boonyu jajjabaan tokko dhume tokko tokkoon keessa ajjeesanii ummata san fixan ummanni keenya dhumee jira. Kanaaf ummanni kun akka naannoo ta'ee if danda'ee jiraatu dhiibbaa godhuu mootummaa irratti iyyuu sagalee ta'uu gabar kanaan jechuudha. Gara biraatti sagalee ta'uun akkuma jirutti ta'e wanni furmaata ta'u mootummaan akka ummata kanaa naannoo addaa jechuun godina addarraa gara naannoo Oromoo Walloo jedhanii akka hundaan mootummaa irratti dhiibbaa godhu ni danda'an. Wanni dandeenyu hin jiru. Uummanni kun godina tokko bara rakkoon dhumuu qabanii jalatti dararamuu qabanii ajjeefamuu qabanii no nigaa ajjeefamanii nigaa dararamanii nigaa wanni hundi nigaa yoo sanyii duguuggaan haa dhumanii uummanni sun achi daaraa ta'e uummanni sun haa dhumanii yoo jenne malee nigaa nama kuma meeqa dhume bara waggaa shanan abiyyi aangoo dhufe kana nama kuma meeqa nama hisaab deebinnee dhume bara ummanni bar harka namaa eeggatu hin beekne sunarraa harka namaa eeggatan jechuudha. Ummanni jiraachisee jiraatu sun if danda'an sun har'aan tana qeerraa buqqifamanii ajjeefamanii saamamanii harka namaa eeggatanii jiran jechuudha. Kanaaf ummanni kun akka qe'ee isaan irratti deebi'anii jiraatan. Jireenya gaarii akka jiraatan ummanni sun godina addaa Oromoo Walloo sun naannoo if dandeesse ta'ee ijaaramu takka Oromiyaa jala galanii jiraatu. Kana furmaanni diina nafxanyaan diina kaayyoon isaanii uummata sana achi dhabamsiisu lafa san fudhatu bara otuma uummata Walloo sana achirraa kaasanii bara uummanni kun dhaabbatuun deemu bara Wallagga maal godhaa jiran naannoo hunda keessatti uummata jechuudha jireenya nu malee namni hin jiraatin jiru uummata nu maleeti jechuudha uummanni kun. Kanaaf Oromoon bakka jirtanii dammaqaadhaa gara kanaanis sagalee ta'aa fi rabbiin balaa zaalimaa kana rabbiirraa haa cabsu mootummaanis itti yaada. Warri arran tan akkanatti isin dura dhaabbatee tarkaanfii isin kute kuni akka cabu yoo barbaadan uummata keessanitti gara deebi'aadhaa uummata keessan qabadhaa uummanni mootummaan amma aangorra jirtan kun yoomuma if bartan mootummaa Oromoo isin hin jaan Oromoo wajjin hin jirtan sadugaa walitti himnaami amma mootummaa biyya kana mootummaa Oromoo jedhaniin mee Oromoo wajjin jiran hin jiru. Oromoo yoo duute gabbee dubbata hin dubbatu miidiyaan isaanii gabaasa hin gabaatu mee biyya OBN kana fudhadhume uummata kana dhumu kana gibira uummata Oromootiin jiraattee uummata kana dhumu kana takkaa gabbaatee gabaaftee beektu mootummaan naannoo Oromiyaa gabbee dubbatee beeka takkaa mootummaa federaalaa gabbee dubbatee beeka. Uummanni kun dhumuun qabu jee raayyaa ittisa biyyaa jidduu darbee federaal poolisii jidduu naqee uummata kanarraa finxaaleyyii tana cabsee deebisuu dadhabeeti no dantaa itti dhabe jechuudha dantaa itti dhabe garuu ati dantaa dhabde malee hokkee qabanii masaraa eeggassi fuudhuun isaanii hin oolamtu jechuudha. Uummata Oromoo xiiqii keessa galchitee jirtati abiyyi sitti nima dhagaye uummata Oromoodhaa xiiqii keessa galchitee jirta akka uummanni Oromoo garaas irraa abdii muratu gootee jirtati.
Yoo manni Oromoo ajjeefame zim. Yoo nafxanyaa namni tokko du'e gabbaatanii uu jetta jechuudha. Yoo nafxanyaa namni tokko du'e gabbaatanii uu jetta miidiyaan OBN haga gootti. Miidiyaan gibira uummata Oromootiin jiraatu gabbee uu jeeyya jechuudha. Haga mootummaa naannoorraa haga federaalatti aanarraa haga godinatti gandarraa caasaa mootummaa hundi gabbaatanii iyyitan. Yoo amaara namni tokkichi osoo amaara namni tokkichi du'e gabbaatanii iyyitan. Isin jechuun warra bar arraan tanaa'u silaa uummata amaaratiif sagalee ta'uu barbaadu jechuudha. Maali boo uummanni kana? Hay sabboonummaan yoo aangoo qabatan Oromummaan isinirraa mulqamteedhaan yeroo aangoo irratti barbaatan Oromummaa kakattanii aangoo barbaadanii akkamiin namni quuqama saba kanaa qabu dhabame boo? Saba kanaa namni quuqama qabu akkamiin dhabame Oromoo mootummaa kana keessa? Namni tokkichi gabbee akkamitti dubban? Lolli kun uummata kanarraa dhaabbatu qaba akkamitti hin jenne? Hay uummanni kun gee ajjeefamee inni gaabaqa jettanii akkamii gabbaatanii dubban? Akkamitti bari waan nama ajaa'ibu bar kaayyoon jara mootummaa Oromoo kana aangorraa buusuudha jedhan. Garuu ammoo mootummaan kun ani mootummaa Oromootillee hin jenne mootummaa Itoophiyaati jee garuu Oromoodhaan waan inni godhe mee har'a Wallagga keessatti fannoon dhuftee ajjeesaa jirti. Naannoo Somaaleetiin akkasitti lijooliin naannoo Somaalee uummata ol seentee ajjeesaa jirti. Eega jira daangaan Oromoodhaa bara Abiyyi aangoratti beekana kara hundaanuu carqaa'ee dhumee jira jechuudha. Carqaa'ee dhumee jira. Maal godhe Oromoodha? Maal Oromoo godhe? Suuraa acha keessa maqaan ta'u malee mee wanni inni Oromoo godhe maaltu jira mee? Salphatee har'a godinaa fi aanaan jechuudha. Har'aan tana humnuma fedheetu ol seenetuma aanaa tokko weerareetuma caccabsee baa keessa. Caasaan mootummaa gara gadii jiru bututtaa'ee dhume ajjeefame wareegama hin taane kafalanii dhuman. Godinarraa fuudhi aanaan fuudhi caasaan mootummaa gara jalaa jiru warri olii fi Finfinnee walii galee Adaamaa walii galee tattaadha. Warri baadiyyaa keessatti caasaan maqaa mootummaa kanaan abbaa raddaa abbaa gandaa bulchiinsa aanaa bulchiinsa maaliin kun caasaan kuni du'ee dhume wareegama taaneef kafalamaa jiran jechuudha. Likkitti galchee biyya tana likki galchee bulchaa hin jiru bar abbaa irree taatee yoo abbaa irree taatee bar biyya bulchitee wayyaa bar. Hay biyya akkana ta'urra mootummaa dhaburra abbaa irree taatee maan bulchine? Nama si yala dubbate qaxaaqattee maan bulchine bakka akkasii. Humna fannoo tana cabsitee daaraa gootee biyyatti laayixee maaliif biyya tana seeran hin bulchine? Uummata ishiin akkanatti ajjeeftu kana naannoo Tigraay achi deemtee ajjeefte. Affaar achi deemtee ajjeefte. Oromiyaa gaa dhiisii kara hundaan deemtee ajjeefte. Maaliif likkitti hin galchine uummata kana? Maaliif manuwwan sodaattu maali? Humna dhabdeeti? No. Humna dhabdeeti miti. Dantaatti dhabdeeti garuu dirmadhaaf itti gaafatama seenaa jalaa bahuudhaaf uummata walloo kaarachitti dhumaa jiran kan aangoon isin harka jirti naannoo godhuudhaaf dandeettii itti qabdan aangoo isin harka jirti uummanni kun akka naannoo addaa ta'anii jiraatan takka naannoo Oromiyaa jalatti deebi'anii jiraatan godhaa seenaan bara baraan isin yaadatti jechuudha. Seenaan isin har'a galmeessaa jirtan isin jalaa naftu ilmaan keessanillee itti qaanfatan jechuudha. Bara mallas bara wayyaaniin biyya bulchitu barbaadu manni naamusaan jiraata bara manni Oromoo walloo kun. Bara ati biyyatti aangoon dhufte akkana dararamuun siif gammachuu maaltu si dhagamame? Kanaaf uummata kana bira dhaabbaddaa uummata kanaaf waan barbaachisu hundaa godhaa jechuun ni barbaada. Deeggarsa keessan akka tiirtanitti itti fufaa. Warra qeerraa buqqee qeerra deebisuu wanta barbaachisu hundaa nu bira dhaabbaddaa isinii jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatooma waa'ee kanaaf miira keessa galchee naasisisaa jira. Soo kanaaf waa'ee uummata walloo kana ittiin callisinaa isinii jechuu barbaada. Nagaa naa jiraadhaa.